Kun giddugala aadaa Oromooti. Magaalaa Finfinnee walakkaatti ijaaramee xumuramee baatii bitootessaa bara 2007tti eebbifamee hojii isaa jalqabeera. Aadaan, seenaan, afaan, aartii fi amantiin ibsitoota bu'uuraa eenyummaa uummata tokkooti. Kanaafuu uummataan eegamanii kunuunfamanii turu. Uummanni Oromoos hambaalee aadaa fi seenaa isaa eeggatee badii irraa hambifatee yoonaan ga'ateera. Uummanni Oromoo uummata kaaba baha Afrikaa keessatti argamuu fi uummata bal'aadha. Akka bal'ina isaatii fi jiraataa duraatti hanga ammaatti hambaalee isaa bakka itti kuufatu jechuudha. Fi bakka hambaan itti ilaalamu hin qabuyyuu ture hanga ammaatti jechuudha. Maaliidhaaf mootonni armaan dura turan dhimma kanaaf iddoon kennine. Uummanni Oromootis barumsa guddaa argatee faayidaa hambaa gadi fageenyaan waan beekuu hin dandeenyeef hambaan isaa hanga ammaa dhaloota karaa dhalootaatti akka darbu iddoo tokkorree hojjetee hanga ammaatti hin qopheessine jechuudha. Kanaaf amma hambaan Oromootaa jechuudha. Hambaan qabatamaa ta'ee fi hambaan killiyyaa yookaan immoo hambaan afuuraan darbu jechuudha. Hin qophoofneef iddoon jechuudha. Kanaaf uummata bal'aa kana dhaloonni ammaa kun adaraa kana fudhatee ofitti fudhatee dhalootaaf akka darbu iddoo hambaan itti kunuunfamuu fi qabamu iddoo dhalootaaf itti darbuu qabu jechuudha. Qopheessaa jira jechuudha. Giddugalli aadaa Oromoo kun giddugala qorannoo aadaa, seenaa, afaanii fi aartii golambaawwan meeshaalee aadaa godinoota Oromiyaa hundaa kan odeeffannoo fi mana kitaabaa qaba. Hawwattoota tuurizimii kan uumamaa kanneen do'achuuf yoo ta'e malee giddugala kana do'achuu jechuun gabaabinumatti osoo fagoon deemin osoo naanna'uu gaara ba'uu bu'uu osoo barbaachisin Finfinnee keessatti Oromiyaan maal akka fakkaattu, uummanni isii aadaan isaa maal akka fakkaatu, seenaan isaa maal akka fakkaatu, hambaaleen isaa maal akka fakkaatu, qabeenyi uumamaa maal akka fakkaatu, qabeenyi aadaa maal akka fakkaatu arguu jechuudha. Giddugalli kun galmawwan tiyaatiraa, kan fiilmii, kan muuziqaa, kan walga'ii fi biiroowwan baay'ees qaba. Baasii ijaarsa kanaaf ba'e birrii miiliyoona 300 mootummaa naannoo Oromiyaatu ramadee kan hojjechiise immoo biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati. Haaluma kanaan biiroochi hundi keessanuu baga gammaddanii baga waliin gammannee isiniin jedha.